Araba. Ube kabii deeme. Wanni waa jira buleetii nama kana wanti dhukkubu jiraa siin jedhe. La no mata konta dhukkuban hin jiru. Lakki wallahi nagaan akkasii bakka galiin nagaan akkasii hin jiru. Maal amma dhukkubatu rakkoon qabu firri maali baqateedha. Amma namni asli achiin lolaara dhiironni qotaa deema qotuun deema boleetu namni kaan inni filaa dhiifamaa wajjin isaa fi intala dhuftu dhiifama ummata boolisiitti kaasaartu bo gabaana irra walamee raayu warra seeraatti maal abbaa kootiin jedha warra seeraatti biyya dumaa keessa jirra. Ani abbaa gadaa otoo dur taate anaafuun ga'u qaatan fudhee gala amma immoo na rifachiisanii jiru beektu barana nama shantamaan nattaratan Oromoon tokko namni irraa dubbatan jiru ijoollee arsii lama bakkee irraa fuudhee hoteelatti galee ofii kootii lafa ciisee jara algaarra ciibsee jaarsummaa jira kottunaan jennaan gadaa reestooraantii fudhee dhaqee jaarsummaa dhasee waan jarri gochuudha gaafa sana baanii biyyatu Dubaay taanaan mucuu si harki jara gabaabbate malee jechuudha waan dhaaddannaa fi waan arrabaa wanti jarra misan hin jiru. Amma yoo mucaa kana fuudhee galee du'e iyyuu namni anaa nyaatuudhaan hin jedhu. Maaliif hinjiltuu waan duraanii naan jedhu. Kanaaf bakkeedhuma teenyee firatti barbaanna asuman taa'u kuna masgida jala. Masgida rabbiiti kun. Masgida jala ta'a malee itti gaafa. Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhattaa natti kentaan tala kana. silkii obboleeyyaa eegaas keessa jiraatte amma silkii sanirra bilbilanii silkii fuudhanii obboleeyyaa sun waan tokko. Hin dhawwate obboleessi silkii. Maqaa tokko keessa. Yaa Rabbi dhiisee galuutti dubartiidha. Fuudhee galuutti balaa uummata biyya kanaa xaxxoo biyya kanaan dadhabee. Yaa Rabbi ati turmaata kaa'e. Mee walaa dhageeffadhu. Fuudhii galiin. Mashii. Wanni isin jechuu barbaanne amma hawaasni illee warri Oromoodha. Namni kun shanii wahii kuni namni hawaasni kun namni mucayyoo kanas laalaa jiru kasi bira jirullee nama bineensa ta'ee walitti hafi jedheeti wanni. Lakkoofsa qofa balaa maalis kennu. Dhagas nuukaa namana. Lakkiin kennu. Bilbilu mubee. Lakkiin kennu. Lakkoofsa sidii kenne balaatti galee lakkiin kennu. Natti hin dawwalina. Rabbi nagaa si godhu waliin dawwalu. Yeroo wal argine wal dubbifna. Siniin jaalladha. Ciao. Eshi. Eshi abbaa gada dubbadha. Ajmani hin deema bakka bu'i. Bu'i ajmani tan geessee gataa yoo jarri gateedhani si yoo jarri. Namni as jiru kun rakkoo qabu dubbatan abbaa gadatti dubbadhaa kaa amma ofirraan dabsaa. Mubee warra biyyaa eega coofira taate anuun beeka gosasi. Galatooma. Abbaan gadaa dubbatan rabbii soraadha. Hawaasni asiru kun hawaasa Oromooti. Namatu si kennaa jira. Namni bineensa ta'e wayii waliin dhadhoolu. Akka silaa abbaa gadaa akkaatti dubbachuu keessanii barbaade dubbadhaa abbaa gadaan akkaatti. Warri kaan callumeedha. Bilaashee wataratti bineensa jalatti gati namni siin jedhu hin jiru. Maal taate nama Oromoo kata inni yoo saba biraallee ta'e ilmi namaa nama uumaaf gargaaran. Immoo na jagasi. Namni yoo isiyyuu haa ta'u waan bidhaa kalee namni itti si oofuuf rakkina si oofuuf ka dalagu taate rakkoosa ofiitti dhaqa malee si'ii miti. Rabbi nama namaaf yaadu jalaa baasa rakkina jala. Kanaaf ilmoo namaa eega wataratti bee walaa jagas nu obboleessa kiyya. Namni biraan dubbatinaa dhiifamaa wajjin. Ana galchee abbaa gadaa ishee abbaa gadaa fixadha. Kanaaf yoo rakkoon tokko laal nama khayrii namaa yaadutti nama rakkisuudhaaf duubaan waan bidhaa kashiran taate abbama santu itti rakkata malee si'ii miti. Ati onneen kee nagaa taanaan. Kanaaf haatis sunoo dhagaa jirti. Waan namni dhagaa jirti. Dhagaa jirti ani dhagaan jira dubbadha. Ilma namaa rakkisuuf jettanii yoo rakkinna osoo hin qabaanne waan akkanaa kakalanii deeman taate suni mubaarakin osoo hin taane warra waan akkasii oofutu rakkinnatti seena. Dammoo amma sa'aatii kanatti eega ati rakkadha jette ilmoo dubaraati wataras sigatuun waan hin barbaachifneef atis illee rabbi rakkoo jalaa si haa baasu. Hawaasni as jiru kun hawaasa Oromooti namni kun shanii wayii kun amaanaatti si kennaa jira waan ta'eef innis kaleellee hadhas nama saba kanaaf iyyaa ture waan barbaachisu kallattii isaatiin ilaafilamee dhaalaaltanii fixachuun barbaachisaadha waan ta'eef yoo rakkoon ka jiraatu taate akkuma amma as dhuftee hawaasa dubbatte gabbaatee miidiyaan hawaasa beeksiftaa ammaaf amaanaa eegaa sitti kenne hawaasni illee fuutee galtee jabeessite riskii isiitti barbaaduun ilaalataa jechuun barbaadeeti mubaarakiin
Yoo obboleeyyan akka jedhan Dubaay keessaa qabaattu taate fira qabaattu taate firri wammaa dawwala. Dammoo warri bakkeen isiin irraa baates warri amma manaa baase jedhan kunis maal rakkoo maaliif baate jettee yoo bilbila qabaattu taate gaafachuu rakkoo hin qabu. Osoo mana madaamiitiif paaspoortii gatee bahee anumatu jechuun rakkoo uumee namni na qarqaaru hin jiru jechuudha. Odoo mana madaamiitiif paaspoortii gatee bahee jiraadhe osoo maktaba keessaa badee jiraadhe mallatteessee dalagadhu deemi nama barbaadadhu alarraa naan jedhanii mallatteessee bahee mucaan amma karaa irratti asin nagatee na bira deeme kun sababa birri 300tiif nagatee deeme. An birri takkitti harkaan qabu obboleessi kiyya as keessa jira birri dawwalee isarraa sii fuudhaa sii kennaa jedhee dhufe aniin. Obboleessi kee birri silkii isarraa kaasuu hin dandeenye sa'aatii sanitti birri mucaa fidii fi mucaan birri barbaada waan biraa hin barbaadu osoo hin jedhuun biyya dawwalee biyya maal godha naan jedhaa ture. Waa takkitti naa deebisuu hin dandeenye inni mootu paaspoortii fudhatee ol ka'ee lixee ijoolleen sagalee naa ta'aa turanii paaspoortiin bulii 15 naa deebi'e ana mootu agaa alarra buluu jammare bulii 15 kiyya jechuudha. Kanaaf kun rabbi sillee rakkina hawaasu rakkoon qabu hayyee mubaarak galiini. Hawaasni bilbila kee akkamitti sirkaa fudhachuu danda'e? Bilbila moo sababa maaliif? Bilbila dura paaspoortiin irraa fudhatanii paaspoortiin naa deebi'e bilbila mootu waayifaa bakka amma jiru kana waayifaa naa hidhanii waayifaa fayyadamaa ture bilbila mootu halkan rafee bariisama obbiraa dhabe abbaa fudhatee hin beeku. Baluu fudhatee abbaa fudhatee hin beeku bilbila bariisama obbiraa dhabeanii. Gara keenya. Egaa abbaan gadaa mabruukii fuudhii galiidhaan jedhaniiru. Abbaa gadaa fuudheen gala garuu isin koppilink sheer godhaati. Hin deemina daqiiqaa 15 qofa manni koo nan gala gallee furmaatatti barbaannu malee irraa finaa shamarran. Keessattuu shamarran akka irraa furmaatatti gootan malee. Na eegaa. Anillee warra biyya saniiti biyya sii himattuuti yoo biyya sii rakkoo sirra gaane warra biyyaa anachiin erga warra siititti. Mee ati biyya kam? Ani daasaasuma coofira siin jettu kanan beeku. Coofira naannoo kami? Ani baamuda coofiraa mitan. Asaasuma. Baamuda warra kamii? Coofira daalattiidhaata? Coofira daalattee. Okay. Warra amaanaa beektaa? Amaanaa sakakoo? Warra amaanaa sakakoo hin beeku. Warra burqaa sakakoo jedhamu jecha dhagayeera garuu. Hin beekan kabiraa isaan beeka soddaadhan warra.